Abumuu hirkanaan fudhadha. Maaliif namichi waan Oromoo cabsaa waan barasaatii barkan namni gandummaan muka walitti guure kan gosummaan namni wal qoode barasaatii bar. Namni kun dhugumaanii gartee dhugaan dhiiga Oromoo numa qabaayini shakkaa jechuudha. Hoggi ilmi biyya isaa dhufee naa mirkaneesse immoo waan kana niin fudhadhaa jechuudha. Inni biramoo itti kaafachuu isa kana irratti daga isa kana irratti hundi sii galuu qabu jechuudha. Oromoon tokkoffaa walii galuu dhabuuni inaafaa gootiif inaafaa kutaate malee waa'ee waa biraa miti tokko inni lammaffaa immoo jechuudha. Uummanni Harargee Hajimaarraa qabanii fixu jiran kun aangoo gaafate. Laala Harargee miti barmaa inni shiftaadhaa beeke shiftaan maa beektaa shiftaan kan dur nyaatee fakkeenyaaf achi keessaa ba'e malee jechuudha. Kana marraa dhorkuu qabu eenyu? Shiftaan kan meena dhagaye shiftaan har'a dhufe kun gaafa wayyaanee maan dhufin? Shiftaan durma jira gaa shiftaan maa wayyaanee keessa ta'e mootummaa kamiin keessa shiftaan ma jira bara. Dur maaliif akkanan ta'e? Shiftaan dinuma jira maaliif shifta mootummaa keessa ta'e bara kana biyyi kuffisu barbaadu jira bara. Ayyee gadaa irratti fufe. Ayyee carraa amma kan nurraa dhiisaa namni tokko Oromoo ta'uu fi Oromoo ta'uu dhabuu isaa namni tokko murteessuu hin danda'u. Akkasi dubbiin akkasi walumaa galatti ani isinirraan bu'aa jechuudha waa'ee yaadamu maa irratti immoo baara humaa isaatii Oromoo akka ta'u Oromoo ta'uu nama dhabuu isaa jechuudha nuyi beekna Oromummaa qabu beeki kijiba malee kuma qaballeessii dhaabal. Sadarkatiin firaadhiis Oromummaa irraa kaasuus kan nuuf hin danda'u caljaniituma iyyuun siyaasaan taatu jara keenya akka faradoo girma quufteetti meetu godhadhu. Akasimiti. Meetu godhadhu. Indeessu waan jettee gada barfattu hin qabdu. Abiyyiin Oromoo miti gaafa jedhu. Meetu godhadhu buleessoo. Abumuu itti dhiise ati imma gadaaraarra dhageenyame atis carraa kee ni dubbatu. Meetu godhadhu maayikii kee. Thank you. Kaaba duraan asirra jirtaan seene mana humbana jeetiin ture. Oduu sanirra guddootu jira oduu warra waan haasofnu kanarra guddaadhaati. Jaarmee torba kanii Tigreen faannoon warri Abaaboo Booda warra Affaar Gumuz Benishaangul keessa jiru adda durummaadhaanii wanni tokko uummatanii jiran charter mangist kan jiru. Reefummoo zammana kaasaa'een dubbachaadhaa ture which is maybe nama hedduuf breaking news ta'uu danda'a. Waraanni keenya Wallaggaa fi bakkoota adda addaa Oromiyaa hunda keessattuu tarkaanfii fudhachaa jira. Walhubannoo dhimma gartee Itoophiyaa takkitti irratti irra geenyeen yeroo gabaabduu keessatti ni mirkanaawaa yookaan immoo gabbaafamuudhaa deemaa jira warri miidiyaa hundinuu isa kana gabaasaadhaa jira. Jaarmee hangaan an harketti jaarmee 10 osoo hin tahin jaarmee 7 moo 8 akka hubannaatti kun ammoo boodarra dhufanidha. Ammoo inni kun gibra hayliidhaa miti akka gartee transitional governmentidhaati jira akka itti kaayan sagalni ta'a. Amma isa kana keessaa tarii namoota hedduuf breaking news kan ta'u wanta zammana kaasaa'een jee kana. Zammana kaasaa'een bakkoota 200 olitti waliigalteedhaan lola geggeessinee jirraa jee. Lola geggeessine kana Wallaggaa Afran keessatti bakkoota adda addaatti waraanni keenya amma gaa waraanni isaanii yookaan waraanni faannoodhaa Wallagga seenus konformii godhee jira. Tarkaanfiileen gartee adda addaa fudhatamaa jiraachuu. Isa kana aadiyoo daqiiqaa waan zammana kaasaa'een dubbateetu jira. So kanarratti deemna kun amma kan gartee reefuu sun wanni hin qabu. Wanni kun gartee is a major waan ta'eefi haaba isa kanarratti nu ittisi. Wanni irratti sheer godhamee eenyu ijabana. Ijabana irratti sheer godha. Amma audio kana dhaggeeffadhaa afaan Amaaraati.
هنقدر ندمت سني في خاتين ديما. This is a major development. አይነት ምልክቶች የሚያሳይ ነው። በአንድ በኩል ሌሎች ኃይሎችም ጭምር ተመሳሳይ አቋም የያዙበት መሆኑን እንደ ኦላ በዚህ ጉዳይ ላይ ይህን አቋም መያዛቸው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለአጠቃላይ ወረከ ጃርማያ ኦላዳቲ ፊ ኸምብራቲስ አቋሚ ቶኮ ወሊን ቀባቹ ኸኛ ፊ ኡመት ኢትዮጵያዳቲ ፊ ዱቢ ጉዳዳ አጃ ዮሐንሞ ገርቴ ማይልስቶን ተስፋ የሚሰጥ ነገር ነው። በዚህ ምክንያት ነው የብሔራዊ አንድነት ጉዳይ የትብብር ጉዳይ ስትራቴጂካሊ ምን አይነት አቅም እንዳለ እርግጥም የምናመጣው ሀሳብ የምንይዘው አቋም በሌሎች ኃይሎች በኩል በምን ልክ እንደሚታይ ምልክት ያየንበት ሁኔታ ተፈጥሯል ማለት ነው። በአንድ በኩል የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ እንደ ድርጅት በመቆሙና ማንኛውንም እንቅስቃሴ ቀንዱ በቻጅሩ ዘመነ ካሳ ሄደ ማዕከል መምራት በመቻሉ ያገኘው ስኬት እንደሆነ ይታወቃል። ለዚህም ወለጋን ጨምሮ በአምስቱም እዞቻችን በሚንቀሳቀሱባቸው ቀጠናዎች ወለጋን ጨምሮ አምስት እዚህን ሻን ወለጋ ከይሰ ሴኔ አከጅሩ ከኔ አስረቲ ኮንፈርም ይጎዱ ተመሳሳይ ሰዓት ተመሳሳይ እርምጃዎችን በመውሰድ በተመሳሳይ ሰዓት ሳውል ፈካታ ፊ የሮ በከወል ፈካቱ ተመሳሳይ ሰዓትና ተመሳሳይ ጥቃት ዱርሳ ማኪ ሚት ጎርድ ፕሊዝ ኦኬ መና ሚት ሲጎረጋ ኦኬ ዮ ማኪ ሚቲንግ ጎረቹ እንደንደኝተ ገቡቴ ኦል ዴቪድ አካሲ በተመሳሳይ ሰዓትና በተመሳሳይ ጥቃት የወሰድንበት ጊዜ ነው ይጂ አቋም በመውሰድ በጠላት ላይ ተመሳሳይ ምት በማሳረፍ በዛሬው ዕለት አምስቱ ወንዞቻችን በሚንቀሳቀሱባቸው ቀጠና 200 አካባቢ የሚሆኑ ትናንሽና ትላልቅ ግጭቶች ተከናውነዋል። አውደ ውጊያዎች ወታደራዊ ድሎችንም ጭምር እንድናገኝ ምክንያት የሆነንን ነገር ነበር። ይሄ እንዲሆን አጠቃላይ ሂደቱንና አፈጻጸሙን በተመለከተ በየዕለቱ በፖሊስ ቢሮ ደረጃ እየተገመገመ ወደ ታች ስምሪት እየተሰጠ አቅጣጫ እየተሰጠ ነው። ወሊገልቴ ከነ ከይሰቲ ወሉማ ገለቱሁ ሀንገ ሰደርካ ገርቴ ፖሊሲ ዮኻን አሞ ገርቴ አካታ አዴምሳ ዮኻን አሞ ቡልቺንሳ ረትሌ ዋንተ ገርቴ ወሊኑ ገልቹቱ ጅራ ወሊን ሆጀቹ ረቲ ሰጁ ጥምር ኃይል ለንጃሞ ካነ ቻርተር ገቨርንመንት ጃሞ ጀቹ አካ ወናቲ አፋን ኦሮሞ አፋን አማራ ትራንስሌሽን ሳ ዳይሬክት ኢሳ ሚዲያ lama sadii oltu dabarse namoota irratti qooda wanni kun this is a major development waan ta'eef biyyattii san keessatti inni kun gartee waan guddaadha dubbii guddoodha so namoonni akka dhufan wanti kun maal akka ta'ee fi inni kammal zamane kaasaa kana dhageeffanneefinna isa sanboodaan ammas miidiyaa biraa hawaan kana guutuusaa dabarseetu jira isa sanis ni dhaggeeffannaa sanbooda gara mariitti fuulleeffannaa jechuudha. Namoota irratti sheer godhaa yoo xiqqaate nama kudhan irratti sheer godhaa qaqqabaadha. Quba keessan jechuudha gurraan dhaggeeffachaa qubaan ammoo nama kudhan irratti sheer godhaa. It's free. Isin galchina. Itoo foorumu. Amma gaa kuni itoo foorumiin soorsii isaaniitiin dabarse. kun ammoo gartee haa zammana kaasaheen liidara faannoodhaati. Waan ajaa'ibu hedduu nu gammachiisu haa hedduu naa ta'e nammoo. Bar gammachuu fi gammachuu ta'uu dhabu haa irra deebinaa mire. Inni immoo dubbii laaftuu miti jechuudha. So yeroo gabaabdutti annaawunsi godhamaa jee warri Itiyoo Foorumii gubbaarra jiru. Amma gaa Wallagga keessatti izin shan akka soso'aa jiru konfarmi godhee jira zamana kaasa'een. Itti fufne. ሲመራ የነበረው የነገር እንግዲህ ወደፊት ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ባህር ዳር ከነበሩት የባለስልጣናት ግድያ ጀምረ የተከናወኑትን አጠቃላይ ከጉራዮች ጭፍጨፋ ጀምረ ብታይ
አርበኛ ዘመነ ካሴ ከዚሁ ጋር ወቅታዊ መልዕክት አስተላልፎ ነገር ከትላንት በስቲያና ጦርነቱን ብቻችንን ማሸነፍም እንችላለን፣ ነገር ግን በኢትዮጵያ ቀጣይ ዕጣ ፈንታ ላይ የሁሉም ትብብር አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ከዛ የትብብር ለመሰረት ደግሞ የብልጽግና ሰዎች ካድሬዎችን ወይ ባለስልጣናት ፍቃድ አንጠይቅም፣ በኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል ላይ በህብረት በአንድነት መቆም አለብን የሚል ጥሪ አቅርቦ ነበርና ምናልባት እንዲህ አይነት የትብብር መንፈሶች አሁን እናንተ መግለጫ እዚህ ከምርጫው ጋር ተያይዞ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ከሰጣችሁ በኋላ መመሪያው መሬት መውረዱን በብዙ መልኩ የተረጋገጠ ነው፣ በገለልተኛ ወገኖችም ጭምር። አሁንም የትብብሩ ጥያቄ ምናልባት መሬት ለማውረድ የአንድ እርምጃ ነው የሚሉ ወገኖች በቀጣይ ከዚህ ጋር በተያያዘ በፋኖ በተለይ በአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ የታሰቡ ነገሮች አሉ ወይ? ጥሪ ማቅረብም ከተፈለገ እነኚህ ምኮሮች በትምህርት ወታደራዊ እቅዶችን በማቀድ እንዲህ አይነት ድሎችን ማስመዝገብ ችሏል። ሌሎች በርካታ ስኬቶችን አግኝተንበታል እና መኖሩ ነው። ዛሬ አንድ ሊቀመንበር ያለው ድርጅት አለን፣ አንድ ወታደራዊ አዛዥ ያለው ድርጅት አለን፣ በየዘርፉ መሪዎች ያሉት ድርጅት አለን እና ያ ትልቅ ነገር ፈጥሯል። በአራቱ ብቻ ሳይሆን በአምስቱም እዞቻችን በሚንቀሳቀሱበት የወለጋ እርሻ ሰይድ እዝ እንቅስቃሴ በሚያደርግበት ቦታ እንዲሁ ተመሳሳይ ውጊያዎች ነበሩና አንዱ ትልቁ ምርት እሱ ነው። የትብብር ጉዳይ ልክ ነው። ብዙ ጊዜ ስለ ትብብር የምናነሳው አማራ አገዛዙን ማስወገድ ስለማይችል ማሸነፍ ስለማይችል አይደለም። የአማራ ህዝብ ሌላውም በቁጥር ከአማራ ህዝብ በፖቴንሻል የሚያንሰው ህዝብም ጭምር በተደራጀ ጊዜ አገዛዝን መጣል ለዛውም ህገወጥን ለዛውም አረመኔ አገዛዝን መጣል እንደሚችል የታወቀ ነገር ነው። ነገር ግን ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክና አጠቃላይ ስሪት በመነሳት የብዝሃነት ሀገር እንደመሆኑ መጠን ብዙ አይነት የፖለቲካ ፍላጎቶች ስላሉ ጦርነት ዑደት ወጣ ዘላቂ ሰላም ያላት የተረጋጋ መንግስት ያላት ሀገር እንድትሆን የሁሉም ፍላጎት ያሟላ ነገር መኖር አለበት። ለዛ ደግሞ በጠላት ላይ በጋራ መነሳት አለብን፣ በጋራ መታገል አለብን፣ የጋራ አቋም መያዝ አለብን። በማያግባቡን ጉዳዮች ላይ መነጋገር ያስፈልጋል ብለን እናምናለን። ለዛ ብዙ ጊዜ ብዙ አዳዲስ አመለካከቶች እንዲመጡ ጥሩ የሆነ የአመለካከት ትግል አድርገናል። በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙዎቻችን ስንተችበት የተለያየ ስም ሲሰጠን የነበረው ወይ ለሆነ ድርጅት ሊለጠፉ ነው የሆነ ጁኒየር ሊሆኑ ነው የሚል ዝም ብሎ መሰረተ ቢስ የሆነ ክስ ነበረ፣ በተደጋጋሚ ቀርብ የነበረ ክስ። እውነታው ግን እሱ አይደለም። በራሳችን አቅም በራሳችን የትግል መስመር ትልመን እዚህ ያደረስነው ትግል ቢሆንም እንኳን የሌሎችን ኃይሎች ጋር መተባበር እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ የሚያስፈልግን ነገር እንደሆነ ይታመንበታል። እስካሁን ድረስ ባለው ሂደት በርካታ ለውጦች እየታዩ ነው። ቢያንስ የጋራ ጠላት እንዳለ ተመሳሳይ አቋም የመያዝ ነገር አለ። እንግዲህ ሌሎች ነገሮች ወደ ተጨባጭ ወደ ሰነድ ወደ ቴክኒካል ድጋፍ ውይይት ወደ ወታደራዊ ድጋፍ እና ትብብር የሚያድጉበትና በግልጽ የሚወጡበትን ሁኔታ ወደፊት ድርጅቱ ይፋዊ አቋም ከአባላቱ ጋር ተነጋግሮ ከአመራሩ ጋር ተነጋግሮ ከህዝብ ጋር መክሮ በሚይዛቸው አቋሞች ሌሎችም ድርጅቶች በተመሳሳይ በሚይዛቸው አቋሞች መሰረት ይፋ ያለው ሆትመ ሞቱማን ነው ነሪኔ ኡመኒ ሀረርጌ ገርቴ ወኒ እኒ ኢፍራን ጪሱ ጅሩ ገርቴ ፋርሴ ቡላ ደገይፈቹን ነሞታ ፋይዳን ቡተመን ደገይፈቹን ወሮተን ገርቴ ቀበኛ ሳኒ ቲፈቹዳፍ አከነምኒ ወነንታኔ አከነምኒ ገርቴ ቶኩማዳን ከኤ ሞቱማ ከነረ ቀብሳዬ ዱረን ዳበነ ገርቴ ወራ akka ummanni garteen tokkoomne obboleeyyan kiyya na dhageeffadha. Amma namni faayidaa ummataa waan jedhamu gubee gatee jira. Keessattuu diyaaspooraan biyya alaa tanaa galee si galee bilaaki galatoomi taanki diyaaspooraan biyya alaa tanaa galee abbaa qabeenyaa maal qabeenyaa jettanii isin jala horiitan wallaahi billaahi osoo harargee guutuu lafarraa xaraganii irran kaayyanne. Faayidaan isaanii deemnaaniif isaan faayidaa isaanii harkannaan biizinasiin isaanii rangoonaaniif nam tokko irran kaayyanne jechuudha. Ummanni keenya akka waan maraatee akka waan tuqamee bakka faayidaa isaan qabne qofa oolaa jechuudha. Rabbi sodaadhaati. Rakkinni kun gaafa dura dhufuu deemu ana hangaasaa taayyee dubbachuu turree jechuudha. Sigale dubbachuu turree jechuudha.
Gaafa sisimmaan luun jechaa turtan hattuu noggee hattuu waliif galtii hirmaatarra wallolti nuun jechuu turtan nuun hubanne. Eega gartee bineensi daabloos lafa qabatee dachii qabatee gosaan nama diigee gandaan nama diigee gartee kutaadhaan nama adda facaasee dubbiin isinii galtee jechuudha. Sigale. Jabina keenyaan irraa hafne malee wallaahi waan abbootiin keenya gaxuun kuran waan waraana bilisummaa Oromoo juuqanaaf waan abaa'oo jedhamu tanaaf alaabaa takkittii tanaaf jecha irraa hafne malee sigale bannee kaanee jechuudha. Bannee kaanee jechuudha. Ammallee waan nama dura Facebook irratti dubbadhu asirratti illee isinumaaf hin dubbadha. Mootummaan tokko hoggii hawaasa tokko cabsuu deemu waa sadiin cabsa. Tokkoffaa diinagdee isaa cabsa. Diinagdee isaa namni yoo diinagdeen cabe sigale namni yoo diinagdeen cabe lafaa ka'uu hin danda'u jechuudha. Waan nyaattee dhuyduu hin qabdu ilmaan si jalaa waan gartee gar sammuun teetuu gara si galtee qabsaa'uudhaaf yeroo hin qabdu jechuudha. Yoo diinagdeen cabe itti aansee maal godha tokkummaa isaa diiga. Meemma wooma Hararge irratti laale sigale dura jimaa isaa cabsan warra jimaa qamoo kana gabbuusuu eegalan. Jimaa qamaatee iyyiti Hararge mataan fayyaan qabu maarree taati jaaniiti nama keenya gadha'uu eegalan. Kamirga isaati iyyuu hunda gadha'uu eegalanii jechuudha. Sigale. Ichi booda dhufanii jimaa kana teenyaaf sheer godhannee dalaganna malee Oro Fresh maal gaafa Oro Fresh dizaayina godhamtu. Sigale. Ilmaan nu malee gaafa gartee dizaayina godhan. Ilmaan baalagizee gaafa dizaayina godhan isinitti himne nuti. Waan akkanaa isin dhufuutaa Oro Fresh jedhanii Hararge sababa maalaa sa'oon jedhanii to'o nu jechuu turanii. Nuti abbichuu keenya wajji fuulli keenya durriif taataa ifnin jiru dukkana malee osoo hin jennuuti dukkana san calawu jettanii jechuudha. Namni hayyuu fi hin dhageenye namni beekaa fi hin dhageenye akkana tahaa jechuudha. Sigale. Tokkummaa isaa eega diigan lammaffaarratti sadaffarra maal godhan hoogganoota dadhabaa fidanii irra kaanii jechuudha. Nama dadhabaa fidanii irra kaan. Hoogganoota doofaa ifiifuu gartee ifuu bulchuu hin dandeenye mana isaa hoogganachuu hin dandeenye if hoogganuu hin dandeenye kana fidanii irra kaanii jechuudha. Hoogganaa hawaasa guutuu fuudheeti waan beekaan fuula duratti itti himu saboonni maraattee jaa maaliif yaadni isaa achi ga'uu hin danda'u. Fageessee yaaduu hin danda'u. Wohuma arra nyaatee dhugu qofa yaada. Sigale. Wohuma arra nyaatee dhugu qofa yaada. So Harargee kanaan cabsan. Amma ijoollee faarsee bulaa harka naqaniiti gartee telefoona gaddachaaftee dadhaabbatti cuftisi. Kana gartee humaanta waan jala yaatan. Sagalee nuutaa fa'aa jettan. Warra akka namni sagaleen taaneef gartee ergamee mindeeffamee sigale. Ati goota asiin jedhanii deemiiti uummata fakkaadhuu lallabi jedhanii ni gate erganfaa akka waan gootatti haasofitanii jechuudha. Dhaaba kanaas keessan beektan dhaabni kunillee isin beeku. Antanaafiin bar nama wajjin waliin beekne wajji qabsaa'u jira jaa. Oromoo fi OPDO waliin beektu sigale. Isin kan bartan ABO. Amma ABO jalaa garagaltaniiti akka namamma haaree wal fuudhetti rakkachaa jirtan. Viidiyoo tiyyatan rikoordi godhadha. Yoonii fi dhumaatiin kana caala amma filannoo marsaa torbaffaa jettanii filtaniimi yoo dhumaatiin kana caalaa dhufuu baatte yoo buqqaatiin kana caalaa dhufuu baatte yoo diigaminsi kana caalaa dhufuu baatte an siyaasaan beeku waan Abiyyi Ahmad isinirra dalaguu ta'u hagamma ilma abbaa gadaa jettaniin kana yoo isin itti sheenayin arraba saniifirraa murinin arraba isin ilma abbaa gadaa jettaniin sana haa xiqquma lafa qabatu akka inni godhuu ta'u akka inni nama godhuu ta'u keessattuu Harargee tan akka inni godhuu ta'u sigale amma yoom amma shifeerrota hanga tokko dhumu jira biyya guutuu xaraguu deemaa jechuudha biyya guutuu xaraguu deemaa jechuudha sigale an kana pilaana lafa jirurraa hin si himu jira malee akkanuma dhaabbadhee haasa'utti hin jiru jechuudha waan hin beekurra waan gartee xumuramee akkaataa atitti cabxu hunda xumuratee taa'u jira jechuudha. Sigale.
yoo warri arra isa jala abbootii qabeenyaa jee ori'u kun warri arra saanaa arraabaa isa jala ori'u kun yoo maallayni isaanii tokko tokkoon harkaa dhugameen dhumin yoo isaan tokko tokkoon hattuun isinuma je'anii qabamaniin dhumin qabbu taas piippiin beeku sigale naa qabaddaa ta'ani waan dhufuu ta'u so saniifu eegaan hangada jee gartee ummanni keenya mirga fi abbaa falmatabo gogi abbootiin teenya bar falamteen nu garsiifte qawween jirre hunda hidhatteeti qawwee maddisiiftee nu garsiifte bar gootummaa bararra namni nu barsiisu bar abbootii teenya oromiyaa guutuu barsiise Itoophiyaa barsiise bar sigale asuma teenyee gartee distii jala gartee dhagaa fi sunsuma idduu teenyeetu maasii mootummaan akkana dhugaree warreen akkana huncee dhufeeti sigalee jimaa fi farshoota na quufee sigale waa hunda mootummaa irratti noofina waa hunda irratti noofina ajaa sigale dantaa mataasaa malee namni hawaasaa yaaduu dhiise adeero nuti kuulii teenya dalagannee teenyaahu dhiiga keenya cobsineef jiraachisaa jirra waa takka namni nu jiraachisaa jiru nama biyya sanirraa faayidaa eeggatuu miti aangoos eeggatuu miti nuti isinummaan nagaya taanaan gammachuun teenya sani gammachuu teenya isin wajjiin gammachuu teessan dhufnee qooddachuu barbaannaa jechuudha wanni nuti asirraa lallabnuuf saniif warra faayidaa fi itti lallabu abbootii qabeenyaa ta qabeenya fi eeggachuudhaaf gartee faarsee bulaa jaarrattee kaan farshootti bittee kaan gartee jimaatti bittee kaan manarraa kireessitee tokkummaan kee akkan dagaayne gosaan gandaan maaliin gartee akka ati wal diidu si godhu jirtu tana ati goota kiyya jettee profaayil irra kaayyattee deemta sigale wayyaa wallaaluu jee sigale waywaa wallaaluu jee namichi saniifu mee rabbiin isin haa dammaysuuti dammaqa waan isiniin jennuu isin qabnu nuti dammaqa harargeen nama dura dammayiteeti gaafa namni dammaqee faayidaa fiitii dhaabbachuu eegale raftee jechuudha sigale arra ijoolleen sun gartee ijoolleen sun ilmaan keenya guddifannaa shifeerri tokko duu jechuun maatii meeqaddu haadha isaa jiraachisa jaartii isaa jiraachisa ilmaan isaa jiraachisa obboleeyyan isaa jiraachisa ni beeytan baadii warri biyya teenyaa shifeer namni shifeera qabu akka gartee nama baankii qabuuti even firaatuutti yaa bar ilmi abaluu makiina oofa mee hawaanu darbuu jedhaniiti gartee itti yaan sigale lubbuu meeqa shifeera tokko jeessu jechuun lubbuu ollaa sadii guutuu jeessu jechuudha sigale amma si mataa nama si keeysaa waa dubbatu nama si keeysaa dalagadheetiin gartee ceehee jireenya kiyya jijjiira juu kana si keeysaa fixan sigale ka akkam siidiisan kadhattuu jimumaan ergatan laaqana bitanii ergatanii telefoona gaddachaasee dhadhaabbata inni gana huccuu gartee kadhaan itti bitan tana kaayyate telefoona sabi gaddachaaseeti sigale mi khoriidarree asinta maarreen asinta mitirkishoo jee gartee kana adaamaa fi bar harargee keeysaa hun jiru bar harargee keeysa wanni dhaadheessu hin jirtu bar adaamaa sii dhufeeti gartee laaqanaa fi wanti jecha tekeeta xayyaaraarraa muranii sigale innichi dhufee waasii kana qofa si keessa dhiisan gowwajjees I think gaafa duraasan gartee gaafa calii calanqoosan goota nu keeysaa fixaniiti gartee warra biligaa beeraa jalatti dhokatee dhiise dabeessa qofa nu keessa dhiisan dabeessa qofaan nu keessatti hafe na fakkaatu sigale harargeen takkaa diinaa iyyiteen beeytu sigale nuti akkuma mililik dura dhaabbanne ilma mililik duraas dhaabbachuu danda'u qabna jechuudha sigale abiyyi ilma oromooti yoo jette kijiba oromoo kasi godhu hujiidha abiyyi waggaa saddee waan oromummaa sirratti dalagu jira abiyyi waggaa saddee gaafii oromoo takka sii deebise abiyyi waggaa saddee si cabsu jira moo sigale si waliin cabsu jira mee atumtiif gaafadhume mee waggaa saddee maal keeysa turte me jannata keeysa turte saddeettan jannataa keeysa turte torban azaabaa keeysa turte jechuudha torban azaabaa jeessi gaffilee gibiraan si gidirsee tokkummaa kee facaasee gosaan amma numaatu nama akka jaawarmaan maffaa irratti afaan banuu barbaadan gartee nama tokkicha sagalee isinii ta'u tokkicha sagalee isinii ta'u kanarratti haay nama keenyan tuqina maarree keenyan tuqina anasoo keenyan tuqina
Harargee lixaa isaa bulchu jira. Ana soobar namni filate Shimallis Abdiisaati. Shimallis Abdiisaa homachaa akkamitti ana soo faarsuu dandeessa? Sigale. Shimallis Arrabsaa akkamitti Abiyyi Ahmed faarsuu dandeessa? Namni Abiyyi Ahmed namni Shimallisitti ordera gakkennee waan akkanaa godhi nama akkanaa rashanii bakka akkanaa buqqisi naannoo akkanaa dadhabaa akkanaa irra kaayee namni ichi karoora gakkennu Abiyyi faarsaa akkami Shimallis Arrabsita? Sigale. Adeero foon jaalachaa maraka balaaleffachuu tana firraa dhiisaadha. Ayyaanni kiyyaan ganuma arra tanarraa mari'anna jennee dhufne. Abu Mihir baga nagaan dhufte. Assalaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi. Ani immoo beeke carraamii dhiyaarratti hin qabu. Yeroonis ni hojiin haasaa jedhe yeruma gabaabduutti na darbata. Haalan keessa jirutu iyyuu fayyadama intarneetaatii fi na daangessa. Waa xiqqoo siin jedha namootas wal gaggalchi yaada kennitan akka Oromoo tokkotti akka nama falmataa jiru isa falmatus kabajuutti rakkoon keenya akka sabaatti mootummaan arra bilchiginnaa jettee uummata keenya gowwoomsitu kun uummanni Oromoo waan namittiin kun taate baruu dhabuun namni wal dura dhaabbatu tokko hin jiru. Saatii ammaa kanatti jechuudha. Saatii irraa wal quba qabnu wajjiniin marjannu wal beennee jirru bakka walii beennee qiimaa walii beennee jirru kana miti. Saatii kaleessa waliin hubatin sagalee tokkoon gaafa wayyaaneen nu miitu isiinti giree ta'u wajjiniin mirga keenya sarbiteedha jechayyi namuu wal ta'ee osoo amantaa waliin qoodin osoo kutaadhaan waliin qoodin qaama ummata Oromoo xiqqeessee ofirraa kaase qawweellee hin qabnu gaafa sanaa jechuudha. Har'a garuu ani wannan gadi fageessee isinitti himachuu barbaadu ummata keenya hubachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Abiyyiin Oromoodha jedheetiyyi uummanni wal dura dhaabbataa jira. Oromoo ta'uu baatu kana miti hin jedhina. Ila akkas hin jedhina. Inni Oromoo ta'ee ta'uu baatee nan galchu hin jedhina. Oromoon kan isinittiin gowwoomfamte dubbiin ijoon bakkatti kanaadha. Waan isin ajaa'ibu 2019 asitti dubbadheera ta'ee hin beeku yoon dubbadheesse irra deddeebite naan hin jedhinaati. Magaalaa Jimmaattiyyii okkare cimaa wayii ka'e. Qeerroo magaalaa Jimmaa keessaa akka qeerroo bakka biraatii miti. Ka'ee jennaan wanni gad deebisu hin jiru. Akka malee ka'ee saatii uummanni bakki biraa qabsoo gaggeessu rafeera. Saatii ka'etti immoo ka'eera. Qabbaneessuun dadhabamee jennaani Mufarriyaat Kaamil ergeetiyyi 2019. Mallastu du'e malee ilaal honnee toraa jira beekadhu. Kaabineenis akka malee rifattee dabballoonni OPDO yeroo sana akka malee rifattee abbootiin qabeenyaa akka malee uummata Oromootti roorrisaa turanis irrifatanii rifaatuu kana gaafa arganii jedhanu Mufarriyaat Kaamil yeroo sana immoo ministeera nageenyaa turte magaalaa Jimmaatti gad ergeetiyyi. Kaabinee fi kaadiree walitti qabsiisee waan kana fidee jara sana itti meeti jarri sun akkan sodaanne goosise. Mallastu du'e malee Hayilamaariyaam gogadhiise malee Abiyyiinis sanumaati akkan sodaanne jennaan bultii 14 booddee mana hidhaatti nu guuran. Sodaa tokko malee jechuudha. Maaliif akkana isinii kaasuu barbaade? Ani gadi fageesse dhalataa Jimmaa ta'uu wajjiniin waan kana irra deddeebi'ee isinii himaa jiruuf ummata Oromoo Harargee nuu qaba. Miidiyaa irrattis ta'ee lafattis ta'ee ummata Wallaggaas nuu qaba. Nu waama. Abiyyiin Oromoo miti irratti walii gallee Oromoo ta'uu dhabuusaa beekee nurratti afaarsu. Tokko xiyyeeffannoon Abiyyi immoo Oromoo ta'uu dhabuusaa dhibbaan dhibba of beeka. Maqaa Oromoo dhaadheen Oromoo cabsa jechuun ejjennoo isaa guddaadha. Waan tokko kaaftee turte. Uummata Oromoo diinagdeedhaan cabsuu isa jedhu kayyata inni yeroo jalqabaatiif ke'ate uummata kana beelessuun qaba. Karoora gaafa aangootti ol ba'u uummata Oromoo beelesseen jilbeenfachiiseen harka kennachiisaan ejjennoo isaa tokkoffaadha. Waraana caalatti beekumsa caalatti wanni an Oromoo ittiin jilbeenfachiisuu danda'u beelessuu
waan inni karoorfate waan kana immoo dhibbaan dhibba hojiitti hiikkateera. Ummata Harargee dinagdee isaa laamsessuu, ummata Gujii hongeedhaan akka ummanni sun dhumu gochuu, Arsii keessatti ummanni beelaan akka dhumu gochuu, Baalee buqqisee qonnaan ala gochuu, bakka immoo beelaan adaguu hin dandeenye waraana irra dhaabee akka hin qotanne gochuu Wallagga. Asuma Jimma bakka keessaa dhalate keessatti wallaahi na amana nama qursii nyaatee irbaata malee bulaa jirutu jira. Arra waggaa 5 ganda si wajjin isin himuu hin danda'a. Maaliif akkana isinii kaasuu jira? Hin dubbataa jirtan argaa jirra. Waan inni godhaa jiru maxxansaa jirtan argaa jirra. Wanni nuti irratti waliin galle Abiyyiin Oromoo ta'uu dhabuusaa baruu dhabuu keessan dhibbaan dhibba Abiyyiin Oromoo miti. Waa'ee hojii isiniin jiraan jiran. Wanni inni hojjetaa jiru hojii Oromoo miti jechuu miti. Kan dhaltes Oromoo miti. Kan dhalches Oromoo miti. Abbaan fiixaayyuu kana saaxilee ajjeefame Oromoo kanarratti dammaqii jechuudha. Amma Baar Argeeti ijoollee miidiyaa irratti ni agarra bara. Kadira Ramayaa jettu, Jaafar Alii jettu, Abzaa Maalree jettu, gadi baaneen Mabbaa Gadaa jedhu. Baay'ee nama qaanfachiisa. Nuti inni keessaa dhalannee inni quuqama Oromoo qabnu, seenaa Oromoo irra dhaabbannee dubbannu, haqa dubbataa jirru isinitti himaa jirra jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e itti gaafatamaa jalaa baasuudhaaf illee tattaaffii godhaa jirra. Abo Baariin haasaa gabaabsaa ishii haasaa gabaabsaa haasaan isa dheeraadha. Jalqaba inni Oromummaa isaa himatu kana biyyee mormuu caalayyuu ishii. Nani irraa dhaabbadhu. Yoo seenaan beeyne waan dubbattu laalladhu takkaa jecha arusii jutti dhimman bahin. Please yoo dandeesse. Arusii jechuun waan inni ta'e ikkoo saammusii lafa kaasatti deebina. Arusiin maal akka ta'e, Arsiin maal akka ta'e, Correen maal akka ta'e lafan sii kaa. Waata kaasaa sabbeessan hin dhiisi. Wallaalaan hin ta'e. Amma breaking news biraa qabna. Amma libbitiritaa kennurraa dhaabime. Haasaa kiyyan fixa dhabboo. Sarraan siifa kennamu. No ga'ee dhiisi maal Oromoo fi maal. Amma breaking news biraa qabna. Inde? Abbaa manaa sagantaa naa kennee jiraam. Carraa kootti fayyadamee dhaabadda. Ammas si cannaqe. Ati tarii diqaalaa akka biyyiiti. Diqaalaa akka biyyiiti atis. Kanaaf si warga. Kanaaf si cannaqa. Abiyyi irraan dubbataa jira bar. Si cannaqe. Maaliifi arratti kan nu rakkise beekadhu. Ayyaana gurbaan jedhamu as mana kana dhufu mootummaa Oromootii jedha. Caffeeraamis mootummaa Oromootii jedha. Aktivistoonni miidiyaa kana irra jirtu mootummaa Oromootii waan fedhe godhu iyyuu mootummaa kana cinaa dhaabbachuu qabna waan jedhu dubbatama. No, Abiyyiin Oromoo miti. Oromoon hin filanne tokkoffaa. Oromoon hin dhalle, Oromoon hin dhalchines lammaffaa. Isa kana dura dhaabbannee wal amansiifnee kaanetii kallattii nu barbaachisuun itti seennaa jechuudha. Amma bakki addaan nu qoodaa jiru waa'ee Abiyyiin Oromoo ta'uu dhabuu wallaaluu uummata Oromooti. Sheekiin Oromoo waan harka nu seene kana cimsinee qabachuu qabnaa jetti. Kanatu deemaa jira. Kanaaf kaadireef kaabineen waan amma harkaa qabnu kana jabeeffachuu qabnaa jetti. Uummata Oromoo kanaan goboofame. Wanni harkaan qabatame maal inni abidda azaabaa malee, rakkoo malee, gidiraa malee, hidhamuu malee.